Nageenyi keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan sinagoo kabajamtoota hordoftoota Miidiyaa Soofumar egaa Soofumar podcast torbeetiin keessummoota adda addaa as istiidiyootti affeeratee gaasii wajjin turtii taasisaa tureeti jira. Har'ammoo keessummaa jabduu baay'ee kabajamtuu qabsooftuu artistii guddoo jabduu egaa seencharii walakkaatiif sirbaa turte uummata tajaajilaa turte qabsaa'aa turte as istiidiyootti affeeranneeti jirra. Warra mootii warra shanan gibee warra abbaa jifaarii baga nagaan dhufte anaa dhufu Sittiinaa Abbaa Duulaa Abbaa Boson egaa waggoottan 45 oliif aartii keessa nama turtedha. Yeroo dheeraaf immoo nu jalaa baddee har'a egaa barbaachaan arganneeti jirra. Galata awwaardii hacaaluuf egaa asumaan nutti gorteeti jirti. Guddaa galateeffannaa irra deebitiin waamicha keenya kabajjee asitti argamtee turtiin wajjin taasisuuf hayyamamoo ta'uu keetiif guddaa si galateeffannaa irra deebinee anaa dhufu siin jenna. Meerota akkam si dhungadha. Anaa dhufu siin jenna irra deddeebine. Egaa irra deebiidhaan anis baga nagaan dhuftee jedheera. Gara weellisummaatti waggaa 10tti seentee mee akkamitti seentee yeroo gara artiitti seentu maaltu si kakaase? Sirba kana baay'een jaalladha. Mana barnootaa galillee amma 8 wayii baradheera. Isa gurraachessa wayii tokko hin jiru. Isa sirbaatan gurraachessa. Sirbaa jechuudha. Kanaaf sirba jara Asteer Kabbadee kana fa'aa Asteer Awwaqee Hamalmaal Abaatee waan akkanaatiin sirbeetan achi ba'e jechuudha. Nan jaalladha sirba baay'ee. Kanumaan gara weellisummaatti jechuudha. Akkasi. Sirboota afaan Amaaraa dhaggeeffatte jechaadha? Amaariffaanis sirbiteeti jirta. Afaan Somaaliitiin sirbiteeti jirta. Dandeettiin kun eessaa dhufe? Akkamitti guddifattee sana ta'u xiqqoo irraa nu ibsite? Jechuuma jaalalummaarraan kan ka'e masarratti. Waa jaallattu daftee waa fudhattala. Afaan Somaalee ammaa saasaan beeku. Guyyaa lamatti hin qabadhe. Na amantus dhiistus. Afaan Somaalee. Abdii qophee jira. Abdii qopheetu barreessee naa kenne. Hayyee. Isaanin sirbuudha. Sirbitee teessas? Barbaadeen dhabe garuu afaan Somaaliitiin isa sirbite. Jechuu jira ituu fi maal jettan isa keessa yoo galte hin argatta. Afaan Somaalii kan sirbite. Sobara sanatti egaa warreen waliin turte keessa abdii qophee jira, Osmaayoo Muusaa jira. Biqilaa Guyyootaa jira. Eebbisaa Addunyaa. Eebbisaa Addunyaas jira. Muktaar Usmaan. Awwal. Addisu Furgaasaa. Haayiluu Kitaabaa. Zariuu Wadaajoo. Ilfinash Qannoo. Gobanaa. Rabbi isaan araaramu. Waan akkasii fa'i jiranii turanii. Waan jaraa gisee kaasuu. Dhugaadha. Namatti dhagahamaa. Waliin waan baay'ee argitaniirtanii beelaa dheebuu argachuu dhabuu waan baay'ee waliin dabarsa. Jaalalli yeroo isaanii akkamitti ibsamame? Akkamitti waliin hojjechaa turtanii? Akkamitti waliin imalaa turtanii? Walii walaloo kennaa, walii sirba, walii bakka abdii qopheemmaa manuma isaa sii kenne, sirba sii kenne, nyaata sii kenne. Jaalalli akkas. Yeroo sanatti shamara ta'anii sirba keessa turuunis rakkisaa ture waggaa dheeraan duradha. Akkamitti Jimmaadhaa kaatee gara Finfinneetti akkamitti dhufte? Wanti si mudate yoo hin jiru? Jimmaa ka'ee poolisii orkeestiraan hojjedha. Almaas Tafarraa wajjin ati hin beektu, Masarattis hin beektu. Jimmaa laayinoo beetu kagibee baashaagar toluddu urgatu. Jimmaa noo beetu jettila. Baay'ee garaana nyaatu toon arginu too angumna kiyyaallee gargaariin lubbuun darbite keessaa tokko Almaas Tafarraati dhugaa. Nama seenaa guddaa qabdi. Seenaa guddaa qabdi. Kanaaf poolisii orkeestiraa sana keessa tuun hojjedhu kara Finfinnee kanatti tuun hojjedhu poolisii keessan ture gisee sana poolisii orkeestiraa saasii. Kan Finfinnee. Finfinnee waggaa dheeraa jiraatteer taate? Achiin addi bilisummaa Oromoo gisee dhufuyyee achi abbaa raayyaa kan jedhaman amma jiru ta'een beeku.
as jiru natti fakkaata. Isaan tuyyuu sirba maalii fi Amaareffaatu Oromoodha. Maalii fi sirba afaan Oromoo sirba Jimmaa namoonni kan beekan jiranii. Sittiinaa kottuutii sirbii jedhanii jennaan achi gale. Malee afaan Amaaraatiin jalqabdee? Amaareenyaas nan taphatudha. Hin taphatta? Sirba afaan Oromoo jalqabaa wanti sirbite isa kamidhaayu? Burtukaanii. Burtukaanii miti hadhaadha kun jaalalaa miti maraachaadha. Mudhii ijoollee Jimmaa hammatteen argine. Mudhii ijoolleen Jimmaa akkamitti warra kaawwan raadda ta'e mee akkam maaf akkasitti ibsame mee abdii qophee akkamitti barreesse? Warra Jimmaa jaalateera laata? Beekollaa mudhii ijoollee Jimmaa qallaa ta'uu furdaa argeetii akkas jedhee ta'a jechuun walaloon illee kan isaa miti burtukaaniin aadaadha. Kan abdii miti. Garuu mucaatiin tokko jedhe dhagaa daakaatii mudhii ijoollee Jimmaa hammatteen argine jettee dhagaa daakaa isa doqqoo jedhan jiru isa kanatti daakaa isirraa fudhee achumaan immoo sakaan immoo raayyaa abbaa maccaatitti guute mudhii ijoollee Jimmaa isa. Raayyaan illee hagee keessaa qaba. Yeroo hunda namoonni illee yeroo sanatti akkamitti sirba laata dhaloonni ammaa kun dhaloota qaaraa nyaateedha. Inqaanaani labbeerra ciisanii akkamiin dhiisanii. Eessumayyuu abbaa biyya abbaa diiduu jennaan amma du'aniiru. Kara maskiidaa deemaarani maanni Sittiinaa sagaleen kee kuni namni numa sagaleen si qaramaadha mee dhaggeeffadhaa jedha. Nati sirbite maanni namni kunoo Sittiinaan kunoo akka kana sirbaarti jedhanii jennaan. Miti hadhaadha jaalalaa miti maraachaadha abbaan keenya deemu bakkee keessa ciisaa awwaan keenya qajeelu laphee irra ciisanii bayi balaarra ciisi jedhanii kaballaa gurra keessa dhaqaan bayi balaarra ciisi kanan siin jedhan. Achi booda namni siloleen jiru maatii keessa yookiin fira keessa nuqaan isi qaanyiidha garuu gammaaliidha. Waanuma dhugaati garuu. Waanuma dhugaati aadaadhas. Aadaadha. Awwaan keenya qajeelu burtukaanii. Mega waan baay'ee keessa akka dabartinaaf galaa namoonni muraasni quba si qabanis jiranii yeroo jalqabaatiif kan si argine waggaa dheeraa booda awaardii Hacaaluu I think marsaa sadaffaa ta'inna laata? Marsaa lammaffaan dhufe. Lammaffaa irratti dhufte. So yeroo sana si argine si argachuu hin dandeenye egaa yeroo jalqabaatiif jirti laataa jennee kan si argine badhaasa Hacaaluu irratti. Mee akkam keessa turte? Badhaasa Hacaaluu keessatti siin waamte ammas immoo waan karaa rabbiitti gizee deebitu sirbi kun dhorkaadha. Ani ittuma ija jabaadheen itti gale malee dhorkaadha sirba sana nan dhiiseen bakka tobbadhee jechuudha. Ergiin sirba dhiisee immoo baay'ee bakka waan kana itti simbutu waan sirbatti namootatti simbaatu wanti aan ammaa kana namootatti mul'achuu na dhiisiseef silaatuu namoonni na argani waan danuu na mijeessuu danda'u kanan jedhuun qaba. Garuu immoo anatu dhokote malee Oromoon sila maaluu gochuu danda'a. Sin dagatu sila? Si yaafataadha? Irra dhugaa isheen hojii qulqulleessummaa hojjettee jirti. Waan baay'ee hojjettee jirti jechuun guddina guddaa sanarraa gadi buutee rakkina hamaallee argitee jirti eegasillee imalli jireenyaa baay'ee ishee akka miidhee yaafadhees jira. Rift Valley Universitytti damee Jimmaa qulqulleessummaa hojjetaa turte. Mana namaallee qaxaramtee turte. Mana namaa sana gizeen naqee qaxaramuyyii maqaasaa kana jedhee siinimu jechuun nan irraanfadhe waggaan isaa fagaateera Direedawaa. Direedawaatti galtee turte. Gizee akkas na laalu ati Sittiinaa miti jedhe. Hin bu'eeshi. Ati mana koon hojjettu.
Ifa mana godhi masarat. Miira keessan gara gisee baay'ee. Boyin. Oromoon silaalu mala siin dhabu. Nama akka kee miti nama sanaa oliyyuu baay'ee gargaaraa ture. Akkuma ati jette suutuu baqatee maal akka jirtu anatu baqatee. Amma achiin inni ana biran hojjetu mana keessa ergaa namni sin ergu. Rifti baalii giseessan akkuma lama kuma sadii intini jedhee iddoo bareedaa jecha bakka qulqulleessituu tun ta'in waan wajjii qalal jedhe keessa nagalche. Direedoo mattu jettee? Direedooti. Direedootti akkamitti deemte? Tobbadheen deeme ani ijoollee dhuma bibbicuusiin jedheera lafatti gateetan tobbakkaa deeme achi. Ani kan natti fakkaate jimma natti fakkaate direedootti hojjetaa turteedha. Jimmas hojjedheera jimma immoo hedduullee hojjenne kan immoo sammuu makkiyyuun dhagahee waggaa 10 caalaa kiraa manaa abbaa manaa kootu naa kaffala. Asittis isatu na gargaara achittis amma hammaa Rabbi umrii isaa naaf qaxxalu. Isaa baay'ee du'aa hinaa godhi. Abbaa warraa kee? Abbaa ijoollee kooti. Waliin hin jiraattan immoo? Waliin hin jiraannu garuu na gargaara. Ijoollee meeqa walirraa argattan? 3. Eessa jiraatu isaan? Inni as jiraata. Finfinnee? Galatoomanii? Galatoomi jedhi. Afaan makeetirraa bareeda. Galatoomi. Abbaa ijoollee kooti galatoomi Rabbi umrii kee qaxxalu. Amiin amiin. Egaa Oromoo haala kanaan waliin turtii taasisuuf deemna waan baay'eetu jira. Namni sabaaf hojjetu sabuma tol qaba. Gadi baatee hojjechuuf illee namni akkamitti situu kan hojjetaa jedha. Baay'ee rakkisaadha. Beekamtii argatanii gadi deebi'anii jiraachuun baay'ee ulfaataadha. Hanga akka ulfaatu warra beekutu beeka. Hanga danda'een ammoo Oromoon kun I think morma kee ol si qaba, hamilee kee si dabala jedhee abdii guddaan qaba. Egaa kan daawwachaa jirtan poodkaastii Soofumarii keessummaan keenya irraa ammoo qabsooftuu fi weellistuu Sittiinaa Abbaa Duulaa wajjiniin egaa turtii kan taasisaa jirru ammas hanga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Egaa of duubatti si deebisnee immoo Finfinneetti mee eenyu fa'aa wajjin hojii hojjetteerta? Yeroo san yaadannoo akkamii qabdaa? Akkam ture hojiin? Kanan hojjedhe Elfanesh Qannoo, Zariuu Wadaajoo, Abbabaa Abbishuu. Egaa danuudha jarri. Maqaan harkaa badus. Finfinnee naannoo kam jiraachaa turtan yeroo san? Karaa Gullallee. Gullallee lafa seenaa. Macaaftuu lama. Koloreenaa lamuu qixxeessaa wajjin. Hojjettaniirta? Isaan bira wajjiniin jechuun intinii sana keessan jiru macaaftuu lama. Baandii macaaftuu lamaas kan jedhamu ture. Baandiin bilisummaas jira. Baandii gadaas keessa hojjetteera? Baandii gadaas hojjetteera. Yeroo sana galma Minilikitti sin hojjettu? Galma Minilikee. Inni hojjettu ture. Achitti hojjenneerra. Akkamitti jiraattu ture yeroo sana badhaasaan immoo miidhaa qabdu moo? Badhaasa birrii 50 siif kennu macaaftuu lama amma 50 ji'atti. Mindaan keessa. Ajaa'ibaa qarshii 50 yeroo san maal gootu? Yaa Rabbi 50 gizee sana saama miliyoonii saamaati. Sanii kan duriiti. Birriin sun barakaa qaba akka ammaatu meessuutu hin ta'e. Inuma ji'a geessiti? Hin geessite. Dabarsiti. Eebbisaa addunyaa wajjin akkamitti walitti dhuftanii beektume? Eebbisaa addunyaa sirbuma nama bareedaadha innis wajjin turre. Innis akkanuma bakka miilaan Finfinnee kana keessa deemna masarat. Hamman beeku. Finfinneen jijjiiramte? Baay'ee. Wallahi. Finfinneen akkam turte dura? Biyyaa lafa fakkaate amma. Duraan immoo nu keessa deemna Minilikis jedhii macaaftuu lamaas jedhii miilumaan warra Zariuu wajjiniin isii wajjin olaantuu Zariuu isii wajjiniin keessa fiiga ol. Sirbooti ati amma toibattee jirta garuu yeroo sanatti jaalattu fi uummataan illee wal barsiise jettee addu kam sila? Oromiyaa bareedduu biyyaa. Oromiyaa bareedduu biyyaa. Oromiyaa bareedduu biyyaa siyaadee anoo maaloo kiyyaa jedhee. Buna keenya illee bu'ataa jiru
warqii keenyallee gurrataa jiru biyya isaaniitiin ittiin guddisu nama isaaniitiin ittiin barsiisu salphannee jirra kabajaa dhabnee. Biyya keenya irratti gadhidhiitamne kan jedhu. Warra yeroo sana nu saamaa turaniif Oromiyaa. Sirboota kee keessaan immoo baay'ee kan hin dhaggeeffachaa turee fi baay'ee jaaladhu shurruruudha. Abdii kophee barreesse isa kanas abdiidha. Oromiyaa sabdii kophee barreesse. Shurruruumee akkamitti jenna sun sagalee qabaadhee nan jedha sila. Yoomiyyuu si jedheetan malee an tobbadheera garuu gaama adiifu akkaati dhageessu jedheetan. Yoomiyyuu bara dhufee darbu shurururururu sosobni rakkina koonfuru shurururururu wallaaltaniitu momaaree anguddadee harrafiin baru ofiin of beeka waan naaftu waan nu tolu hin arganneenu. Argannee jirra gaa. Argannee? An argadheera. Nus arganneera, anis argadheera. Egaa sosobni rakkina kunniin egaa sirban jedhamu bara sirbi qabsoo sirba jedhama. Isin ikkoo yeroo sana qabsoo irra turtan. Waan qabsoo malee waan birrii keessa hin jirru. Jirru. Yoo amma cidhasii hojjechuun ka'e nyaata mana keetii nyaadhee miti. Bakkaan farankaa bilaasiin gaafadhu wallaahi akkanumaan deemna nu bakka nyaannee dhugne kan baandii qofa kaffaltaa allaqe. Jiru. Toluma siis maaliif keessi keenya nu intinii jaalaluma sirbaaf qabdanii fi jaalala. Yeroo sanaaf hin jireenya gaarubbi yeroo sanaaf jaalala. Jaalalli jira ogummaan aartii babbareedaa jira yaadota otoo waliin qusatii walii kennuun jira abdii qophee irrallee ijoolleen isaa kan of facaanii jiru baay'ee rakkina keessa jiru maal akka ta'u beeku hundaafuu garuu har'a jijjiiramuu keenya keessatti gaheen keessan gahee leencaati. Qabsoon isin taasisaa turtan qabsoo guddaadha. Waa'ee Oromiyaaf falmaa turtanii, waa'ee qabeenya keenyaa dubbachaa turtanii, nuun sossobinaa jechaa turtanii. So kuni sirba miti. Kuni gaa mirga ofii falmachuudha. Mirga ofii immoo akka falmataniif amantii kama keessattuu dhiitamaa kan jedhu hin jiru. So yeroo sanallee dogongorarra jirtan jedhee yaadan. Akkasittiin ibsaanan ati maal jettu? Lakkii hin jiru dogongora. Dogongorarra hin jiru. Warri yeroo sanatti seenaa addaa walirraa qabda warra waliin hojjettan keessa eenyu ture baay'ee kan sitti siqu eenyu ture? Zarihuun Wadaajo. Zarihuun baay'ee nama fuulduratti haasa'u baay'ee nama miidhama namaas miidhama biyyaas miidhama sabaas nama maal goota bakka abbaa ijoollee kootiitiin gisee baay'ee maaliif as Finfinnee keessa Finfinnee kan hojjenne koo nuyi ana Sittiinaadha ilfineeshii. Finfinnee kan akka kana bareechinee lafa keenya nuyi maaliif fiddee as keessuuni jedhee abbaa ijoollee kootii Zarihuun. Isaan maal jedhure? Inni maagaa nan fida jedha magaa mijaa'uuf beekte warra mana lama immoo gatii bulchuu jennaan rakkisaadha. Akkas walii wachuun waan guddaadha. Kan akka akkasii qubachiisuu qabu tokko uummata lammata immoo mootummaanu siif bakka dhaba jedhee yaadu mana gaa numatu mijeessetti si galcha jedhee yaada kaayoo nu dhagaanii. Rabbi si haa gargaaru. Marqaa boqqolloo nyaatta. Na marqitaa? Siifan marqaa. Marqaan boqqolloo baay'ee beekamaa namatti jimmatti. Nyaadhee jira kan irra yeroo hin deemne. Jimma abbaa jifaarii leemman mataa wala reebu. Ijaa jibbaatiin nalaalii keenya garaa wala beekuu jedha Jimma. Jimma. Warri Jimmaa kun warra baay'ee icitii guddaa qabudha. Hin dubbatanis waan baay'ee garmatti qabatu. Waan baay'ee hojii mul'isu. Kun waatuun haasa'uu hin dandeessu. Hojjechuu malee. Akkamitti ibsita warra Jimmaa kana? Badaa bareedaadha gaa maashaallah. Lafuma jedhi Jimma jechuun. Warra Jimmaa. Jechuun bakka kuulos jedhi kafaas jedhi maal Tigrees jedhi kana haarii hammatee ta'a.
Deebiiraan deekkaasuu wanta akkasiin jiru. Jimma garuu bakka maarii walitti qabee. Waggaa 3 dura akka duratti dubbannis badhaasa umrii guutuu Hacaaluu Awwardirraa argattee turte si waamanii si badhaasanii sammuu maaltu sitti dhagahame baay'ee gammadee miira keessa galee boohee maraadhe manni qabsaa'ee jechuun ati amma kenna miti dubbiin si galee kafetfetuu fiituu jedha amaarri akkas miti ma dubbii waa sii kennanii fi miti jaalala ati ibsinaan bakka gaadhala kun anaaf yaadatamuu kee yaadattee dhuma na waamuunsiitu anaaf gaadha manaa kennuu baattu egaa faantu damsoos maanguddaa galateeffachuu barbaadna si bareechina galateeffadha isinii walitti kan na fidde si dhala iseedha beekee jira galateeffadheera jalqabuma faawundeeshinii Hacaaluu Hundeessaa fi akkasumas haadha warraa Hacaaluu Hundeessaa faantu damsoo guddaa galateeffannaani makkiyyuus naa galateeffadhu makkiyyuunis mana gandaa naa kennisiiseera yeroo reef taa'u sana yeroo kantiibaa ture makkii mamuyyuu amma waan kifilii lama jechuun bakka uma kifilii lamaati ijoolluma wajjin amma keessan jira achuma keessa jira kaffalee bakka kaffalamaa qabalee kaffalee achin taa'ara baay'ee jijjidduudha moo fooyyoftuudha waan jedhu bareedaadha manni bareedaa ta'uu baatus manni fincaanii gin yaa'u iddoo tokkotti fayyadamta nama wajjin garuu inni anaan madaalu ture garuu inni immoo sa'aatii sana sa'aatii rakkina koo keessa waan jiruuf sana naa kenne galatoomi jedhi. Atis galateeffachuu dandeessa. Galatoomi makkiyyuu koo. Makkii maamiyyuu amma ministeeradha. Ministeera ispoortii federaalaati. Guddaa isaan galateeffannaa ammallee dhagaanii humna guddaa qabu. Isaan amma gara Finfinnee maaliif gaafannaan jalqaba gaafadheen ture Finfinnee kanatti seenaa guddaa qabu akkuma beekamu artistoonni baay'een irratti wareegamaniiran Oromoo ta'anii keessattuu immoo kan eebbisaa addunyaa akkaataa inni itti galaafatamee reeffisaa lafarraa harkifamee akkaataa inni itti ajjeefamee yoo nutti himanii baay'ee nama gaddisiisa so atis Zarihuunis Ilfinesh Qannoos waan baay'ee taataniirtan biyya kanaaf. Kanaaf warreen akka keessanii kana immoo itti gaafatamummaan qabu irra caalaa humnas kan qabu mootummaadha. Hawaasni akkasuma jaalala qabuuf ibsatuuf waan danda'e kiisisaa keessaa baasee yeroo adda addaatti gargaaraa ture akkuma ati beektu Zarihuun faaf mana bitee jira Nuhoo Gobanaaf mana biteera maallaqa xixiqqaa walitti fidame haala sanaan ta'ee jira garuu sun egaa yeroo hunda hawaasa rakkisuun illee baay'ee rakkisaadha ta'us garuu amma yoo si argan I think waan yaada isaanii inshallah garaan isaanii raafamu natti fakkaata akkuma biyya kana anammoo toon danda'e islaama ammuman bitee rabbisi fakkeenya biillaa keessa si kaa'e abbaa biyya abbaa joobir jennaan qaalichi tokko amma jiru boolee kana taa'u wallaaltuuni kan abbaa jifaar akaakayyuu abbaa jifaar mucaan isaanii diggittii jedhamti eengaddanii awwaardiyaa Hacaaluu irratti jalqabaaf doolaarii hoteelatti waamanii kan naa kennan isaan. Abbaa biyya nama gaariidha abbaa biyya isaanuu abbaa galatoomaan jedhaan abbaa biyya yoo dhageessaa jiraattanii galatoomaa ammas irra deebi'een jedha. Galatooma. Irra sin ajaa'ibne nuti amma waan meeqa dibannee irra miti isheen ammoo maan dibanne maaluma dibattaan jijjiiramne amma waggaa 40 wayii like naannoo waggaa 50 taa'e. Garuu amma waggaa 50 fakkaatti ammas tiin maaluma nyaatti jetteen gaafattu ati. Suman jecha yaadaan ture siin na dura dubbatti rabbiin kan dhufe du'aayi godhe duramii yeroo hojii hojjetanuu maal diddibattan. Lakkee anta kaawaa dibadheen beeku. Akkasuma ammoo danda'an dibadhu ani jaalladhu. Maaluma nyaattanii akkasitti bareeda. Jechuun sitti meera waaqa kadhadhuun jedhee. Maal waaqa amma kadhanneetu baana barbaada. Waan nyaatanillee tolchitii isaanitti bakka waan masalaaxaan fooni nyaadhu laamma. Ammayyuu nyaadhu ndaaqqoo si nyaadhu waan oolaa si nyaadhu. Durumarraa kaasee. Waan hin jaalanneef immoo. Hin jaalladhu badaanattiin si garuu maraqii sana ni nyaadhu. Fooni nyaadhu. Kana bakka minaalbaata. Wayyoo. Bijitiraanii ta'uu qabna. Anfoo malee jiraachuun. Nafti ishees
nama salaaxaa ምናምን nyaatu. Atikiltii. Atikiltii nyaachuun fayyaaf akka fayyadu beekteetuma immoo akkasuma maalaan siluma natti hin tolu bakka. Namni keenya silaa nama si affeeras yoo jedhe yoo foon affeeree mana isaatti. Maraqii sana nyaadha akka maaliin godharee. Inni foona nyaatu daaricha maraqii nyaadha. Malee foon nyaadha. Kanaaf dulloomuu diddeechaadha. Kanaaf. Dulloomni ammoo yoo ati Bareedduu jira. Bareedduu jirta. Maashaallah galata rabbii. Gaati gabaabsiteetuma nutti himta akkuma sin jedhe warri Jimma haasa'uu hin jaalatani beeki. Hojjechuu malee dhuguma namootiin ani beeku hiriyoonni koo baay'eetu jira. Akkas bada baay'ee haasa'uu hin danda'u. Hojjechuu malee. Waa'ee seenaa Abbaa Jifaar mee maal nutti himta wanta addaa kana dura hin dhagahamne. Seenaa isaanii illee an badaan beeku. Seenaa isaanii abbaa biyya abbaa Joobir gaafadhooti. Ani isaan beeku. Isaanii yeroo baay'ee ibsu jechuun isaanii beeku. Akaakayyuudha isaan abbaan jechuun bakka akaakayyuu jechuun isaan akkas waan ta'aniif bakka isaan seenaa baay'ee beekan. Waan sirba malee waan seenaa keessan beeku. Waan sirbaa garuu Sirba isayyuu abdii qopheetu nu barreessaa. Sarkaa fuunee intini jedhu. Mana abdii qopheetti chumatti nyaatu. Achuma nyaannaa, achuma ciisnaa, walaloos kan saatii, nyaanni kan saatii. Ijoolleen isaa amma eessa akka jiran beektaa? Beekuun. Ijoollee isaa muraasa nan argadhaani. Ayiitu argina. An akka Naahilii abdii qopheen jedhamtu jirti. Intalli xiqqoon tokko illee yeroo darbe miidiyaa irratti dhiyeessee jiru. Dhiyeessiteettaa? Waa'ee kee gaafan gaafadhu saartuu Ismaayoo Muusaa gaafachaan ture. Ismaayoo. Xixiqqoo taanee nu qabaa turte itti mana keenyan dhufti ture. Nannaqaa. Haadha shiitiin wal beektu. Intinaadhaan maal maqaan ishee? Indiyaa? Indiyaadha maqaan ishee kan abdii. Indiyaan haati warra abdii qophee akkasii. Indiyaadha miti? Kan Ismaayoo Muusaan siin. Kan Ismaayoo Muusaa see wajjin turre. Innis baay'ee nama bareedaadha Ismaayoon. Ijoolleen keenya waayii gad bakka ijoollee dhumti keenya waliif hazzanu. Yoo bakka yoo amma tokko 10 argatee walitti rurrukutee kottaa wajjin nagnee waa nyaannaa jedha. Yoo sargii qophaa'ee kottaa addee kanaa sargii jira jennee wal waamnee deemna malee inni miqqeenyinati namni hin jiru. Hin jiru nu bira. Bara sana? Hin jiru. Ilfinesh qannootiin akkamitti walitti dhuftan? Ilfineshis wajjinumaan turre. Isinis baay'ee nama bareedduudha natti kaatii gisee baay'ee maa Sittiinaa daraa rabbi sagaleen jira ati sirba dhiistee mallisa maanni jette. Maal dhiisteetti? Maaliif dhiistaa jette natti daluutti. Isheenis dhiiste kaamma kun. Siin nukkubee kaasiin. Isheen itti hojjette isheenis. Dhiiste? Nukkubee immoo. Entee taate isheenis. Mucaan sii jirti. Jaallalumaafis akka hojjettan kanaan dura nutti himtee jirta duratti. Yeroo tokko itti deebi'uu laata jettee hin beektu. Ittiin beektu. Gaabbiteen beektu. Jedhu. Mata oolwaallee taataati. Hin ta'u. Karaa rabbii deeminaan karaa rabbiiti. Karuma rabbiitu nama baasa. Isa wayyaanullee. Kan daawwataa jirtan qophii keenya Soofumar podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Sittiinaa Abbaa Duulaa Abbaa Bosoon wajjin turtii bareedaa taasisuutti jirra. Hamma sagantaa keenya dhumaa miidiyaa keenya Soofumar subscribe godhaa maatii taa'ee isiniin jenna nu waliin tura. Egaa artistoota baay'ee kaasnee turne maqaa isaanii kanneen hin arganne illee baay'eetu jira. Fakkeenyaaf warri ati wajjin turte keessaa tokko Kumalaa Addunyaan illee. Kumalaa. Akkasumas Qurqujjii Simboo. Dabalaa Damee. Umar Suleemaan. Umar Suleemaan amma dhufee as jira. Jira? Biyyaatti dhufee as jira. Isas wajjin turre. Kan biraa Biqilaa kaasnee turre, Abbushis kaasnee turre. Baay'ee wajjiniin turte egaa. Bara 1983 gara Finfinnee kan dhufteedha kanan dhaga'e. Akkas. Gaafa mootummaan dargii kufu. Sanaan dura garuu Jimmuma turte. Jimmaan hin ture. Yeroo dhuftu gaa yeroo jijjiiramaa sanaa mootummaan dargii kufee mootummaan adda waa'ee yeroo aangoo qabatu ture. Maaltu si qunname yeroo jalqaba dhuftu san? Waan maaltu na qunnama gammachuun qabaa. Maqaa galma maccaaftuu lamaatti
bakka achumatti baandiin walitti qabamee achuma bultiin keessa achuma nuddee bulluun qabnu siluma. Mana iyyuu hin qabnu nu geessan achuma bulla deema caaftuu lama. Caaftuu lama sagaaraa tagbaaridin beektu. Nan beekachi. Achuma bulla la intini qabaa bakka geessan gizee jarri reef dhufan. Yeroo yaadde. Jarri nu hogobana qamar elemoo alii shabbuu biyya alaatii dhufanii baay'ee ho'aa ture geessan nama caaftuu lama. Geessana keessa gaaggammachuudhaan ni joomni. Isaan biyya alaatii dhufanii moo? Biyya alaatii dhufanii. Ali Shabbo faanti bara 80 achi geessana. Sana dura deeman isaan? As dhufanii. As dhufanii? Dhufanii bakka baandii qabatanii masa jechuun isaatiin hojjetamu. Kiiboordii? Hundumaa qabatanii dhufanii. Hayyoon ba'an jechuudha. Qamariis. Qamar bara kan bayiree gasu bara dargii dura ba'anii? Isa kan beeku malee garuu gizee chaaptarii moo maal jettu? Chaaptarii 91 yeroo san ba'an. Gizee sana. Akkoo gara biyya alaa ba'an kaasan? Deeman deebi'anii deemanii gaa malee achii dhufanii gadi. Dura biyya alaatti dhufanii deebi'anii deeman? Elemoonis nuhoonis hunda jaraatu dhufanii sirban. Ho'aadha waan yeroo sana uummanni of hin beeku faxiriyyuu achitti faxarran. Soomaa oollee jechuudha. Baay'ee bachuun simmeetaawii ta'e of hin beektu. Bakka burtukaaniin achirratti haadha si dachee baasaa nyaatama. Bakka. Maal masitti dhagahame? Natti tola bakka sirba of hin beekuun. Sitti mee bar anke fiyyaa minaamni miti. Karuma waan qabsoo bakka jira miti. Keessa waa'ee qabsootti malee nu waa'ee birrii keessa hin jiru. Har'a ijoollee artiistotaa yoo ilaaltu maaltu sitti dhagahama? Nama ammaa wama dinqiidha. Yoo san gadana argee Sittiinaa akkan si jaalladhu jedha. Nu bara keenya nu birrii 10 fi birrii 5 hojjannaan jedheen. Isin kunoo amma hojjettanii amma argattanii jennaan eegaa maaligaa waliin madaalu. Barumatu sana? Bara sa'aatii ka'a. Barri sunii fi barri inni kun tokkoo miti. Tokkoo miti. Amma bara sana masaraa bira darbarteen qufaatu inkaan. 4 kiiloo kan? Hin attiffattu. Inkaan. Wallaahi. Bara sanaaf amma nu madaaltu. Maaltu itti fide? Laakkibboo. Allahu akbar. Amma akka barbaadde intini jettaa bakka. Sirbas hin dhorkamtu. Akka barbaadde waan barbaadde haasofta. Amma sirba tokko baasanii sila baay'ee beekamaa ta'u akka yeroo keessanii xaariinis hin jiru. Jiru. Yeroo sana sirba eessatti hojjettu eenyu isin qindeessa? Abdiidhuma qopheetu qindeessaa. Roobaa dhaabaa bira geesseerta? Roobaa dhaabaa si hojjeteera sirba? Wajjin hojjenne naa hojjeteera. Sirba kam hojjete? Shururuu eenyutu qindeesse? Shururuus isuma qindeesse roobaa dhaabaa. Roobaa dhaabaa qindeesse. Amma intanii wayii jira maani maqaan isaa abbaa manaa kootutu jiddaan deemee. Mucaan almost waggaa 3 ta'a mucaan argadhe isarraa. Yeroo sana? Waggaa 3 amma bakka inni immoo jireenya jijjiiruudha jedhee jiddaan deemee achi gizee dhufu maali yaaddee ati naan jedhe abdiin. Jedheen. Abbaa onnaa kee yaaddeedha? Maqaan isaa eenyuun jennaan roobaadhaan jedheen. Roobaa koo daraaraa birraa yaasa mataa kobbuu. Baay'ee seensi aadaa jira badii kottu. Sirba sanis kan keeti? Kan kootee. Ayyee roobaa abbaa warraa kee roobaadha? Dhuguma isaaf sirbitee? Ajaa'iba rabbi eenyutu si barreesse olanitti? Abdii qofees? Ayyee. Abbaa manaatiif kan sirbe yeroo jalqabaa anala. Yeroo jalqaba? Namni sodaatama. Jechuun abbaa manaa ofii namni waa baay'ee jedha malee hin faarsu kwa. Angaruu faarseet achumaan dhufuu barbaaddaa jedheen. Dhaga'ee maal jedhe immoo roobaan? Maal dhagaa yoo dhageesse maashaallaa jedhee dhiisa malee. Gammadee moo? Yeroo meeqa ture? Bara 90 wayii 92 93 kanaati. 93. Waggaa meeqa ture dhufee jiddaati? Inni waggaa 2 waggaa 3 turre danu. Hojjete sirbuma keetiin dhufuun oolu?
Ajaa'iba seenaa bareedaa qabdu. Abbaa warra Sittiinaa duraanii abbaa ijoollee ishii guddaa galatoomii. Umrii kee rabba qaxxalu jedhin. Umrii har'aa keessaa rabbi siifa godhu jedhin. Sinifaa kennu siin jedhuun isaaniin jedhanii nama kabajamaadha. Nama dubartii akkasitti kunuunsu argachuun agadhuma baay'ee carroomuudha. Baay'ee namatti tola. Ijoollee kee maqaa akkamii moggaasteef garuu? Ijoollee koo tokko Naatoliidha. Tokko Usmaanii maqaansaa. Siin tokko immoo Amriisaa jedhamti. Amriisaa Roobaa, Usmaan Roobaa fi tokko Naatolii Roobaa jedhamu. Bakka jirtanitti nageenyi sinaa ga'u siniin jenna. Kutaa meeqa ga'anii jiran? Eessa si ga'anii jiran ijoollee? Amma yuunivarsiitii fixee eebbifameera. Inni tokko inni guddaan. Siin sun heerumteetti. Inni bicuun immoo ammas innis fixeera bakka jira. Akkuma jara kanaa lamman jechuudha. Ijoollee kaameramaan akkuma jaraati. Sii guguddatanii. Akkuma argiteerta? Isiin heerumte akkuma keeti isiin heerumtees. Akka achayyuu arguuf Orobbise. Galata Rabbii. Galata Rabbii du'aa inti taatee jirti. Intaa inshaallah. Intaa kana booda sin ta'a. At least egaa waan argatte kun seenaa kee akka yaadatamuuf ijoolleen kee immoo si duuba jiran akka seenaa haadha keenyaatti akka jedhaniif Finfinnee kana dhufuun dirqamu. Inni giddeetaadha. Giddeetaadha miti. Ati Finfinnee kanarraa hin jaallatta akkam? Maaliif hin jaallanne? As jiraachuu si wayya moo si wayya? As naa wayyaa suma naa kaa'u du'aa hin godhaafi. Eenyu gaafannaan? Mootummaa naannoo Oromiyaa. Bakka. Obbo Shimallis Gaasaan. Obbo Shimallis Abdiisaa du'aayin isinii godhaa. Finfinnee keessaa xophina godha. Finfinnee kan bulchaa jirtu moo adda addaanis jedhamti? Taatu siinis yoo taate bakka dubartiitiin kaa'uu hin dandeessi. Adaanech Abeebee. Akkamitti ilaaltama jijjiirama Finfinnee kana wal qabate? Baay'ee bareedaadha. Bareeda. Bareedeera akka duraanii miti. Amma baay'ee bareede biyya alaa fakkaate. Kan daawwachaa jirtan poodkaastii keenya Soofumarii turtii nuti wajjin taasisaa jirru immoo Weellistuufi qabsooftuu Sittiinaa Abbaa Duulaati. Burtukaanii miti hadhaadha tiin beektu baay'een keessanii. Egaa har'a waggaa dheeraa booda miidiyaa irratti affeerannee ishee wajjin turtii taasisaa jirra. Ammas nu waliin turaasanii jenna. Amma Jimma keessa jiraachaa jirta. Warri Jimma bulchan immoo akka biyyaaf qabsaa'aa turte waanuma beekamudha. Wanni siif godhamee jira. Jimma keessa haalaati keessa jirtu hubatanii wanni siif godhamee jira. Naa kennanii turanii lafa karree matarii 100 wayii kennaniiru garuu lafa sanaan nan qorqaa dallaayyuu nama naa kenne achumaan dallaa sana gochisiisee jechuudha. Kaa'e garuu immoo naa kennaniiru galatoomaan jedhaan. Kaaree meeqa si kennan? 200. Naannoo kamitti? Karaa akka dhufnee illee rakkannee fi mana ijaaree? Ginjoo. Ginjoo. Ginjoo jechuun masaraa jechuudha. Masaraa Abbaa Jifaar. Naannoo masaraa. So amma achitti akka si ijaaramu feetamoo asitti akka dhuftu feetamoo maal feetamee ammaati? Maal qalbiin kee maal si feeti? Anasuma biyyuma Oromoo keessatti jechuudha. Akka hojii kootiitiin natti xiqqaata. Kanaafuu Finfinnee kanuma kana keessa naa kaa'an. Egaa Finfinnee immoo kan bulchaa jiru kantiibaa Adaanech akkasumas immoo mootummoota baay'eetu jira. Egaa Oromiyaan bulchaa jiru Obbo Shimallis akka waliigalaatti Itoophiyaan bulchaa jiru immoo kabajamoo Dr. Abiyyi. Mee isaanoo beektaa argattee beektaa because isaan egaa naannoo gara Jimmaa kana wal beektu? Dr. Abiyyi argeen beeku garuu inni na wallaaluun niisu. Egaa Rabbiin immoo walitti naa fidu manaamaan argeera. Zaayiraan immoo Rabbi walitti naa fidu jedhee yaada. Manaamaan wal argitanii? Manaamaan argeeraan. Garuu immoo mootuun argee baay'een gammadaa bira taa'ees du'aayii nan godhaa fi Rabbi walitti naa fidu. Tariga yoo wal argitaniif akka carraatti yookiin immoo asinis si arganii yoo tarii waamicha si taasisanii akka Rabbiitti wal arguu dandeessu gaama haalli jiru immoo xiqqoo haalli hojii isaaniillee xiqqoo isaan I think busy godhadhee yaada. Namni biyya bulchu gaa miti nutu akkatti cinqama hin argitaa argeera. Kana waan ta'eef akka yeroo argatanitti I think waan affeeraa si godhan natti fakkaata. Hundaafuu nuti wanti gochuu dandeenyu gaa uummata akkasii kana finnee
mootummaa biraanis uummata biraanis wal qunnamsiisuudha barbaanne dhiyeessuudha. Gaheen immoo kan uummataati, gaheen immoo kan mootummaati. Waan isinitti fakkaatuu fi yaada seerraa waan adda addaa hubachaa jirtu jedhee yaada. Keessattuu immoo warreen Jimma bulchaa jirtan Obbo Tijaanii godina Jimmaa bulchu. Atiin kantiibaan immoo Obbo Xahaat Qamarii lafa achitti kennitaniif sanallee yoo dandeessan akkaataa dandeessanii keessa qubsiisuu seefis seenaadha, isiniifis seenaadha. Akka gochuu dandeessan abdii guddaan qaba. Hundaafuu egaa ammas turtiin keessan ammas nu wajjin akka ta'u isin affeerra. Mee gidduutti immoo sirba ishee durii isin affeerra walitti deebina. Maatii keessan keessaa hoo namni akka keetti weellistuu yookiin immoo weellisaa ta'e hin jiru si malee? Maatii koo keessaa obboleettii koo Nafisaadha. Nafisaatutti seene sirbaan irraa argite isiititti seene. Nafisaa Abdulhakiim jedhamti. Ati immoo Abbaa Duulaa jedhamta. Garuu immoo wal fakkaattu. Jechuun Sittiinaa Abbaa Duulaa wantan jedhee fi qabsoodha sa'aatii sana. Maqaa qabsooti. Si ibsuu hin danda'u. Garuu waan akkanaa keessatti jijjiirame Sittiinaa Abdulhakiim jirti jennaan lakki Sittiinaa Abdulhakiim as hin jirtu. Sittiinaa Abbaa Duulaati jedhamee jennaan dhiisanii deemanii. Waris barbaadan. Waayuma Oromummaan sa'aatii sana ati akkana sirbitee akkana bakka qabamaati ta'a sirbitaa hin qabamtaa hin sirbitaa hin qabamta akkasi bakka qabsoo keessa waan ta'eef kanattanii akkas jechuu jijjiire malee Sittiinaa Abdulhakiim Abbaa Duulaan si bahe yaanatu iyyuu bakka Sittiinaa Abbaa Duulaati malee asiin jirtu amma waraqaa eenyummaa keerratti maqaa Sittiinaa Abbaa Duulaa jedha. Waraqaa eenyummaa keerratti Sittiinaa Abbaa Duulaa. Ofumaa moggaafate kan. So abbaan kee Abdulhakiim? Abdulhakiim. Amma naa gala argite. So maqaa jijjiirachuun kee diina jala si dabarsee jira. Waan namni jala si dabarsee. Akkas. Akkuma beekamu gaa Nafisaan illee baay'ee artistii cimtuudha. So caalaa iyyuu baatee jirti. Isheenis gabaa'uma bu'aa bahee hedduu keessa dabartee jirti. Baay'ee cimtuudha. Sirba kee kana sin sirbiti. Sirba kee kanaan ammoo dhugaasti muftaanan namoonni baay'een jireenya ittiin jiraatan baay'eetu jira. Kilabii ittiin sirbama. Iddoo garaagaraa sagantaa garaagaraa irratti sirbama. Burtukaanii miti hadhaadhaa hunduu wajjumaan sirbu. Dhiirris dhalaanis. Kan afaan hin beekne sirba. Afaan Amaara ta'ee jechuudha. Jaallata. Wayiniin deessa afaan ishiin waddaaloo jetti tokko. Dhibanne? Wallaahi akkas jedhu. Baay'ee bareedduudha. Rabbi immoo umrii si dheeressee waan guddaa akkasii agarsiisu abdii guddaan qaba. Wanti dhamaate kanallee Oromoon akka jiru har'allee akka hubattu akka beektuuf si taasisu jedheen abdii guddaa qaba. Garuu amma egaa xumuruuf jenna. Wanti hafe tarii wanti hin gaafanne yoo jiraate achumaan kaasneeti dhaamsa ishees daballee xumurra. Ani wantan barbaadu እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ጀት ያማሪ ጀቹን ኡቱን ጅሩ ነገመቺሱ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ነገመቺሱ ቀባ እንጀዳ ሐማዮ ሚተም ነገንዳ ከሰታ ሞቱማን ናኖ ኦሮሚያ ኡቱን ጅሩ ቱልቡ ኮ ላመን ጅራምቲ ኤርጊን ዱኤ hin godhamanan beeka garuu ammuma naafa godhan waan rabbi jaraa kennee jechuudha kanan dhaamsa dhaamaa obbo Shimallis Abdiisaa utuu hin jiru rabbis na gargaaru waan gootan naa godha. Dhaammataniirani ijima uraan geenyetti jirra. Wanti itti dabaluu yoo jiraanne dhaamsi kana yoo ta'e tarii warreen galateeffachuu barbaaddu immoo gidduu gidduuttis galateeffatteeti jirta. Warri na hafee jira yoo jettes immoo carraassi kennan akka itti deetuuf. Abbaa manaa koos nan galateeffadha. Amma maa'ifatti kan akkan hin baane na godhe abbaa manaa kootu hundumaa nuyyuu na gargaara. Ammas rabbiin umrii isaa qaxxalu.
Ameen. Kanaan duras immoo Nagaash Qimaant kan jedhamu mucaan namichi tokko jira Amaaraa. Akka Oromoo. Waa kataba. Nagaash Qimaant nam beekan. Beektuuni? Nagaash Qimaant Oromoodha. Innis galatoomu kanaan dura ijoollee biyya alaatii sassaabee akka birrii sassaabee hooma qibaatii illee sii ta'a jedhee naa sassaabeera. Anatti simee ture. Nagaash Qimaant egaa waa'ee aktiivistii waa'ee seenaa tutturee bubbulee kan baasu seenaawwan dagataman viidiyootiin oodiyootiin kan baasudha. Sisi yaadateeti jira. Dhugaadhaan illee ni galateeffannaa guyyaa tokko immoo keessummaa godhannee isas kan dhiyeessinu ta'a. Hundaafuu Nagaash Qimaant galanni siif haa gahu jedhamte. Obbo Xahaa Qamariin kantiibaa. Inni immoo akkuma hiriyaatti ofitti na qaba. Galatoomi jedhiin. Obbo Xahaa Qamar kantiibaa magaalaa Jimmaa. Galatoomaa saniin jennaani. Jimma gaa amma bareeddeetti jirti akkuma Finfinnee. Baay'ee bareede. Si wallaalchisti iyyuu. Waan biraa fakkaateera biyyi. Maashaallah. Galata Rabbi. Kanaaf dhaamsa ishee sinaa gahu uummata Oromootiifis wanti dhaamtuu jiraatachuma andabaleeti. Inga gabaabsitee bara nuti si wajjin haasa'u baay'ee feena. Mijala gaggabaabsa. Manni Oromoo gaa baay'ee jijjiirama fideera. Maashaallah jedheera gaa ammas Rabbiin dabalee abareechuu. Malee baay'ee jijjiirameera. Maashaallah. Warra biyya bulchaa jiran kanaafis warra immoo mormaa jiran kanaafis mee akkam jetta akkamitti araaramanii nageenya akkamitti ta'a? Mormuu maaltu mormuu geesse kunuunoo mul'ataara wanti mormanu jira. Innoo isa mul'atu jechuun Finfinneen duraan akkas ture. Jimmaa akkas ture hin turre sun beeknu. Kanaaf tiraan saatu nama deemsisu inni Finfinnee keessa. Haala uummatni keessa jiru. Bareedduudha. Maashaallah bareedduudha. Du'aa godhiif meeroo tokko nuufillee du'aa godhi. Godhu? Nu godhi. Maal jedheen godhu? Waan tole nu eebbisi. Caatii naqaamamu sukkaaraa wajjiniin Oromoon ashuumamu Abiyyii wajjiniin Shimallisii wajjiniin. Ayyee. Caatiin naqaamamu jette? Jimaa naqaamamu jenne. Jimaa naqaamamu. Kanuma. Assalaamu alaikum yaa adaadaa kankoo na jalaa dhoksanii yaa naxalaa kankoo yoo naxalaa kankoo birrii shantu baasaa Shimallis Oromoo maaltu gargar baasaa. Gargar Rabbi isin hin baasinii jedha. Rabbi gargar isin hin baasin. Amiin. Kanuma du'aayin kan biraan jiru gaa. Du'aayin hin jiru. Kanaaf booda immoo waan ittiin du'aayin nu gootu finnee du'aayin fudhanna. Hundaafuu baay'ee galatoomii ulfaadhu siin jenna. Haala kanaan turtiin wajjiniin taasistee kabajjee asitti argamuu keetiif guddaa si galateeffannaan illee kabaja addaa qabna. Hamma dandeenyeen immoo uummata Oromoo fi mootummaa wajjiniin taanee waan barbaachisa jenne waan si ta'uu malu kan waliin adeemnu ta'a. Kanaaf gargaarsa kanas akkasii godhamu kan goonu tokko yoo danda'ame waan ati barbaaddu sana gama mootummaatiin nu arganne akka ta'u yoo hin taane immoo uummatni immoo walitti si qabee akka waan yaadde sana si taasisu abdii guddaa qabna. Akkaawuntuma keetii irratti maallaqi akka galu goonee akka gargaaramtu kan si goonu ta'a. Kanuma waadaa si galuu barbaadan gama kiyyaan. Galatoomi Masarati. Rabbi si haa guddisu. Amiin. Amudulloome Rabbi si haa dulloomu. Umurii kee Rabbi kattalu. Egaa kan daawwachaa turtan egaas poodkaastii Soofumarii. Poodkaastiin Soofumar immoo turtii qabsooftuu fi weellistuu Sittiinaa Abbaa Duulaa Abbaa Bosonoo wajjiniin turtii taasineedha. Torban immoo keessummaa biraatiin walitti deebina. Hanga torbanitti torban gaarii nagaatti hin jenna.